Mala sigot. Mala sigot etta taa'u tinjira. Taa'u tinjira. Bakka namaa teessa. Bakka eenyuutiin taa'e. Maali annamaamti bakka kiyya teesse gaa maali? Asin taa'u tinjirtu. Soomana balleessu dhufte sila. Bakki kun asirraa kaasee aga achitti kiyya maali? Kaa deema asirraa yoo ta'e maal qaba hin deemu. Hin deemu. Boo soomana kiyya balleessu deemtaa sila. Yoo ati balleessite malee ofiin hin badu calli taa'i kaa. Ati amma kaatee hin deemtu dubbii dhiiste. Yoo hin deemne maal fedda? Soomanuma kana sirratti fura kaa. Furiin agarsiisi kaa. Furee si agarsiisa? Hayyee kan magriib naa ga'u. Eenyu isiniin jaan? Maqaan kiyya Quubsaa jedhama. Quubsaa. Quubsaa. Maqaa kana Quubsaa jechuun maaliif maqaan kun maalirraa maqaan kun isinii moggootan ta'e? Maqaan kun waan nama quubsu waan hojjetu. Waan nama quubsaa hojjechuudhaan beekamtan jechuudha? Eeyyeen waan nama. Waan akka maalii fakkeenyaaf? Amma baatiin keessattuu baatii ramadaanaati. Hayyee. Waan akka saambusaa. Hayyee. Waan akka teemiraa. Waan akka keekii waa hedduudha bakka. Saambusaa illee ni hojjettanii? Saambusaa illee ni hojjetan. Duuba saambusaa kana gisee hojjettan gabaarra oolchitan moo nama quubsuudhaaf ittiin nama quubsaa ooltan? Gabaarra illee ni oolchinaa ofiifis illee ni quufna akkasumatti. Ofii keessaniif illee itti quuftanii? Itti quufna ajaa'iba kanatti itti quufna. Mee obbo Quufaa akka fakkeenyaatti dhiifama nurra ilaalinaa. Yeroo magriiba irratti yeroo furtan timira firii meeqaa fi saambusaa firii meeqaan furtan? Timira firii darzana takkaa fi saambusaa yeroo duraatiif kan hojjetame furra. Saambusaa fi timira darzana takka ifumaaf itti furtan moo nama biraatti si hojii jira? Maati wayi kan nama bira na gaafataa jirta kiyya na gaafataa artaan ture. Saniifuu keetuma na himuu jirtanii? Akkasii kiyyan si. Hayyee dhiifama gaafii kana nama gaafachuu illee hin taatu. Meegaa osuma ta'u. Hayyee mee magriibaan booda ta'u. Shaayii salaannee deebinee booda akkasumatti saambusaa waan duraan hafee fi temirallee waan hafe. Nyaata sadi waan sadii ka'u jechuudha. Akka sadii walitti dhufe sana akkasumatti nyaata jechuudha. Saambusaa fi timira magriiba dura hafee fi nyaata bakka sadii walitti dhufe soomana furtan jechuun wadallee akkasumatti fuula. bifa kanaan tasgabbeessitan garaa keessa. Quubsaa waan jedhamne kanumaa maal nama quubsitaniif maal quuftaniif? Mee halkan kana guutuu mee maal godhaa bultamee boquufa halkan kana maal godhaa bulta halkan ramadaana keessa halkan kana mee atooraraa bultamoo moo deddeemaa bultamoo wakii magaalaa keessa godhaa bultamoo maaliif bultamee halkan kana? Wakii yeroo ramadaanaa wakii hin qabnu bakka saambusa. Wakiidhaaf yeroo hin qabdanii? Wakiidhaaf yeroo hin qabnu. Ayyee maaliif yeroo qabdan duuba? Saambusuma kanaa fi temiruma kana takka takkaan isoo guurree garaa keenyatti guunnu akkasitti obborannu ga'a. Odumaa gartee saambusaa fi timira takka takkaan guurtanitti obboroon ga'a jechuudha. Akkuma takkaan lukkisaa nyaata. Akkasumatti nyaata takka takkaan akkasumatti takka takkaan fuudhee tamiras. Mee obboroo yookaan hiraaba yookaan suura kana bifa kamiin gaggeessitan? Obboroo gaa yookiin suura bifa nyaata ja'a. Nyaata ja'a ugaa jechuudha. Nyaata ja'a ugaa jedhu nyaata ja'a qophaa'e jechuudha. Nyaata bakka ja'a walitti dhufe jechuudha. Nyaata bakka ja'a walitti dhufe obboroo nyaanna jechuudha. Nyaata gosa ja'a jechuudha. Nyaata gosa ja'a jechuudha. Hiraaba qofaaf nyaata gosa ja'a. Hiraaba qofaaf obboroo qofaaf nyaata gosa ja'a jechuudha. Maaliif akkana akka nyaattu mee fakkeenya? Maali soomanaan oolaa mitiidhe? Waan soomanaan ooltaniif nyaata bakka ja'a nyaata ja'a guutuu nyaata. Nyaata bakka ja'a fi nyaata gosa ja'a. Akkasitti hiraabdan jechuudha. Hiraabuun qabu akkasitti nyaachuu qabu. Qubsa yoo akka tasaa nyaanni bakka ja'a fi nyaanni gosa ja'a kun akka tasaa hin qophaa'inoo fakkeenyaaf guyyaa tokkos. Guyyaa sana egaa soomuun egaa shakkisiisaadha. Guyyaa sana soomanni shakkisiisaadha. Mee akkas taanaan asumallee egaa asii jiru.
yookaan hiraama guyyaa nyaanni bakka jaan jige